عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونا كم جرت بدنا كني كنين channel أفريقيا سامسونج جرت بدنا إجانا كني كني بكجرتان هوندا تسنوكا كابو تولجا هردون كني برنوتا كني كرارات ولا ديبنا جرا إجا برنوتا كني كرار كيساتي أكاتا بيلبيلا كيسانة تجورا وانتو بيلبيلا كيسانة تي فايدمتان بكلامات كودني فايدمولا نتن نستكر سايجورا يرو كان سنجدو YouTube irratti viidiyoo tokko daawwachaa jiraattan osoo viidiyoo sana keessaa hin bahin yookiin ammoo addaan kuttanii keessaa hin bahinitti viidiyoo sana akkuma daawwattanitti yookiin ammoo viidiyoon sun akkuma itti fufetti tahee maal godhaneetu ergaalee garagaraa namaa deebisuu yookiin ammoo miiseejiilee garagaraa namaa barreessuu waatsaappii, iimoo, feesbuukaa fi kanneen kana fakkaatan irratti ergaalee garagaraa namaa deebisuu dandeettu jechuudha. Kana malees jechuudha viidiyoo barnoota tokko yoo namni YouTube irratti isin barsiise yookiin ammoo sooshaala kamirrattuu isin barsiisaa jiraate viidiyoo sana hordofaa ajjee namni isinitti kennisan nama san duuka hordofuudhaan yookiin ammoo nama san duuka hojjechuudhaan irraa barachuu dandeettu jechuudha. Karaa gabaabaadhaan isin fayyadaa jechuudha. Egaa kana godhuudhaaf maal gootu fakkeenyaaf YouTube irra ni gala. Ani YouTube irra galee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf haala kanatti YouTube irra galee viidiyoo kana yoo daawwachaa jiraadhe yookiin ammoo viidiyoo kana yoo ilaalaa jiraadhe maal godha osoo viidiyoo kana akkanatti ilaalu as hoom batanii cinaadhaan mallattoo argamtu jechuudha. Isa kanarratti al tokko haala kanatti ni cuqaasa. Sana booda jechuudha akkanatti qabee garanatti deebisa jechuudha. YouTube mallattoo icon jechuudha. Icon YouTube kanatti al tokkoof ni cuqaasa. Sana booda open in split screen view jedha. Isa kanarratti al tokkoof ni cuqaasa. Sana booda application viidiyoon gubbarratti haala jiruun ta'ee jalatti jechuudha. Jalatti application ani screen bilbila kiyyaarraa qabu haala kanatti onnaaf baasaa jechuudha. Sana booda application irra galuu barbaadu yookiin ammoo fayyadamuu barbaadu sana al tokko ofirratti ni cuqaasaa. Sana booda ergaalee barbaade namaa barreessuu fakkeenyaaf kun waatsaappiidha. Haala kanatti miiseejiilee namaa keessa deemee dubbisuu ergaalee barbaade waatsaap irratti namaa barreessuu fi kanneen kana fakkaatan raawwachuu ni danda'a jechuudha. Egaa kun jechuudha. Haala kanaan sooshaala kamirraa galtanii yookiin ammoo application kamirraa galtanii haala kanaan irraa fayyadamuu dandeettu jechuudha.